Mucaan kun jechuudha dhiira takka ifma dhiira dhabe. Isin galamiti namoonni baay'een nama afaanumaan gargaaru malee. Assalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Shama harka fuune akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Egaa deebi'ee dhufeetiin jira. Hordoftoota keenya asirraa badeetiin ture akkuma isiniin jee namoonni baay'een eessa baddee eessa dhabamtee maal taatee jettanii namoota sagalee naa qabe namoota hedduutu jira. Egaa daawwattoota keenyaan uummanni siirii dalagu jechuudha. Hordoftoota keenya guruppii najjaareeti karaa mootummaatis mootummaan dura maallaqa kannee fi uummata siiriitiin lafarraa galcha jee jala deemaa jiru. Natti xaxatanii mootummaan naqabee asii adan na buusee biyyaa na baasee jechuudha. Hordoftoota keenya baatii meeqa mana dachii jalaan na hidhanii jechuudha. Hordoftoota keenya waan akkanaa dalagaa jedhanii na wanjalanii maallaqa nyaachisanii siyaasaan taaneen hidhamee ammaan tana alhamdulillah rabbil alamin hidhaayis beetiin jira. Amma hordoftoota keenya mana kiyyatti galeetiin jira. Garuutu immoo manni kiyya akkuma duraanii jira. Kiraallee akkaataa isaan itti firraa kafalu jiran ani hin beekne. Alhamdulillah rabbil alamin ammaan tana mana kiyya geetiin jira. Laakiin isaan imaltuu wayii deeman naan jaanii mana hin jira tokkollee jechuudha. Hordoftoota keenya akkuma mana kiyya dhufeeni. Ammaan tana mootu hangaan dhufee gattaa'ee miidiyaa kanarratti waa lallaale keessa waaniin arkeetu jira waa baay'eedhaan hordoftoota keenya Yusuf akkuma duraanii jechuudha. Hordoftoota keenya an faayolleen toobattee waa'ee siirii dhiiftee Yusuf bilisa bee nagaa harkateettiin quba qabaa jechuudha. Hordoftoota keenya amma waa takka quban qabu hangaanan dhufee miidiyaa kanarratti imma viidiyoo isaan reefu maxxansan takka fa'aa arge hedduu takka waan garaa nama nyaataati. Hordoftoota keenya Yusuf qabaniiti gaara keessaan jiraa jechuudha. Uummanni siirii kun isa qabanii gaara keessaan jiranii isii immoo miyyoo siirii daleessitoon akka waan liinaan faan qabanii if biraan jiranii. Ammaan tana yoonii fi tana gadhiifte taansiif gadhiifnaadhaa jaan irra jireenya fakkaatte gullaalu hubannoolee hedduu keessa sirriitti quban qabu warri karaa waatsaappaatti yaada qabde yaada keessan naaf kaa'aadha. Ammaan tana immoo hordoftoota keenya mucaan kun hedduu takka miidhamee jira. Rabbi mala haadhuu fi anilleen amma eegaan bee jechuudha. Uummata shirana yaadee akkanatti shiraan naxaxee sababaa isaanii baatii sadii hidhamee ammaan tana hidhaa bee jechuudha. Uummata kana abadan asii miti biyyuma feetettu nama siirii dalagu jechuudha. Warra siirii dalagu isin hundi keessanuu yoo kana dhageessan taate tokko isaanii jalaa hafuufis hin taa'u dhiisuufis hin taa'u jechuudha. Hordoftoota keenya maaliif yoo hin taate uummanni kun jireenya kiyyan na taphachaa jire. An akka dhuunfaa kiyya jireenya kiyyan na taphate akka ilmaan Oromoo biitana keessa jireenya isaanii taphachaa jiranii bakka waan jireenyummaanuu hin jiru jechuudha. Hordoftoota keenya akkuma itti jalaa ba'anuu dhabanii jiran ilma namaa jala akkaataan ta'an hin jiru. Ammaan tana jechuudha daawwattoota keenya warreen yaada qabdan yaada keessan karaa koomentiitiin naaf kaa'uu hin dagatinaadha. Linkii waatsaapni kiyya kan duraan isaanii isin jalaa gubate waan taateef linkii waatsaapaa haaraa as jalaan isiniif kaa'a. YouTube kiyya kun isin jalaa hatamee ture YouTube kiyya kana naaf fuulu guddisaadha. Mucaan amma Yusuf kun jechuudha. Hordoftoota keenya dhiiraatu maddii dhabame isin jalaa miti dhiirumaa maddii dhabee maaliif yoo qatan jechuudha. Mucaan kun jechuudha dhiira takka if maddiidhaa dhabe isin jalaa miti namoonni baay'een nama afaanumaan gargaaru malee nama hojiidhaan gargaaru tokkollee hin agarree jechuudha. Hordoftoota keenya amma hundumaafuu jechuudha daawwattoota keenya mee du'aawuma godhaa fi rabbiin nagaa haa godhu. Anilleen hanga rabbiin naa laaffise takka eegaan gaa hidhaa bee eegaan waan tana itti seene jechuudha. Sababaa waan tana itti seene akkanatti xiyyaafis rakkachaa jira. Yusuf kana barbaadee jechuudha. Hordoftoota keenya bakka inni jiru barbaadee iyyaafadhee bakka isaan geessanis jala qorannee jechuudha. Isa kana mul'isuudha qabna. Sigalaa miti hagasittuu jechuudha. Warri miyyoo sana harkaa qabu an malli na dhibe yoo isii gadhiisuu baattan maarree gadhiisaaf irraa isii gadhiisaa innummaan haa deebi'u. Isin galaa miti isiin gadhiifamtee wanni deebi'e isii boodarra siistam ittiin qabanii jira jechuudha. Isin galaa hordoftoota keenya meegaa inshaallah rabbiin haa laaffisuu hundumaafuu. Anilleen ammaan tanaan dhufe hordoftoota keenya ammaan dhufee uffata ofirraa qayyaree jechuudha. Viidiyoo takka isin maxxanseen ture. Alhamdulillah rabbil alamin hordoftoota keenya mucaa kiyyaa fi maashoolleen ganda ollaa kan wajjin galan kana yeroo gaafadhu hin jiranii imaltuu wayii deeman naan jedhanii inshaallah inni dhufanii isaaniis gammachuu gaa hordoftoota keenya baatii meeqaan ala turee dhufe bakka tanaan firoon jiraan akkuma hin qaban
video nama reefu maxxansatan yoo kan agartu taate malee isin jechuu barbaadee hordoftoota keenya. Alhamdulillah rabbil alamin du'a nuuf godhaa bakka jirtanii Yusuf kanallee rabbiin alaafisuu fi amma imalli keenya jechuudha hordoftoota keenya tokko haa taanu isinillee warri nu hordoftan yaadaan nu gargaartanii karaa nuti irraa gongorrirra nu deebisaa nu wajjin nu faana tura warreen YouTube kanaaf haaraa taatanis subscribe like share godhaa maaliif uummanni karaa hundaanuu nutti mokkoraa jira karaa hundaanuu akkaataa itti nama ummata kanatti wanni iyyuu lafarraa dhabamsiisuu mokkoraa jira jechuudha hordoftoota keenya waan taateef ammaan tana inshallah gaamee rabbiin nuuf halaafisu ummata kana barbaadu qabna isin jechuu barbaadee hordoftoota keenya Yusuf gaamee viidiyoo itti aantu waan inni irra ga'us kan walumaan ilaallu ta'a maashoon faanis gana dhufanii yeroo isaan dhufaniis viidiyoo kan isin maru ta'a hordoftoota keenya hammasittu nafaana tura haasawallee isin dheeradhee anillee ammaan dhufee hanga viidiyoo itti aantu walitti chaanutti nafaana tura haa gaddiisaa firraa isii gaddiisaa innummaan haa deebu isin galaa miti isin gaddifamtee wanni deebi'e isii boodarra system ittiin qabanii jira jechuudha isin galaa hordoftoota keenya mega inshallah rabbiin halaafisu hundumaafuu anilleen ammaan tanaan dhufee hordoftoota keenya ammaan dhufee uffata ofirraa qayyare jechuudha viidiyoo takka isin maxxanseen ture alhamdulillah rabbil alamin hordoftoota keenya mucaa kiyyaa fi maashoolleen gandoollaa kan wajjin galan kana yeroo gaafadhu hin jiranii imaltuu wayii deeman naan jedhanii inshallah inni dhufanii isaaniis gammachuu gaa hordoftoota keenya baatii meeqaan ala turee dhufe bakka tanaan firoon jiraan akkuma hin qaban viidiyoo nama reefu maxxansatan yoo kan agartu taate malee isin jechuu barbaadee hordoftoota keenya alhamdulillah rabbil alamin du'a nuuf godhaa bakka jirtanii Yusuf kanallee rabbiin alaafisuu fi amma imalli keenya jechuudha hordoftoota keenya tokko haa taanu isinillee warri nu hordoftan yaadaan nu gargaartanii karaa nuti irraa gongorrirra nu deebisaa nu wajjin nu faana tura warreen YouTube kanaaf haaraa taatanis subscribe like share godhaa maaliif uummanni karaa hundaanuu nutti mokkoraa jira karaa hundaanuu akkaataa itti nama ummata kanatti wanni iyyuu lafarraa dhabamsiisuu mokkoraa jira jechuudha hordoftoota keenya waan taateef ammaan tana inshallah gaamee rabbiin nuuf halaafisu ummata kana barbaadu qabna isin jechuu barbaadee hordoftoota keenya Yusuf gaamee viidiyoo itti aantu waan inni irra ga'us kan walumaan ilaallu ta'a maashoon faanis gana dhufanii yeroo isaan dhufaniis viidiyoo kan isin maru ta'a hordoftoota keenya hammasittu nafaana tura haasawallee isin dheeradhee anilleen ammaan dhufee hanga viidiyoo itti aantu walitti chaanutti nafaana tura haa gaddiisaa firraa isii gaddiisaa innummaan haa deebu isin galaa miti isin gaddifamtee wanni deebi'e isii boodarra system ittiin qabanii jira jechuudha isin galaa hordoftoota keenya mega inshallah rabbiin halaafisu hundumaafuu anilleen ammaan tanaan dhufee hordoftoota keenya ammaan dhufee uffata ofirraa qayyare jechuudha viidiyoo takka isin maxxanseen ture alhamdulillah rabbil alamin hordoftoota keenya mucaa kiyyaa fi maashoolleen gandoollaa kan wajjin galan kana yeroo gaafadhu hin jiranii imaltuu wayii deeman naan jedhanii inshallah inni dhufanii isaaniis gammachuu gaa hordoftoota keenya baatii meeqaan ala turee dhufe bakka tanaan firoon jiraan akkuma hin qaban viidiyoo nama reefu maxxansatan yoo kan agartu taate malee isin jechuu barbaadee hordoftoota keenya alhamdulillah rabbil alamin du'a nuuf godhaa bakka jirtanii Yusuf kanallee rabbiin alaafisuu fi amma imalli keenya jechuudha hordoftoota keenya tokko haa taanu isinillee warri nu hordoftan yaadaan nu gargaartanii karaa nuti irraa gongorrirra nu deebisaa nu wajjin nu faana tura warreen YouTube kanaaf haaraa taatanis subscribe like share godhaa maaliif uummanni karaa hundaanuu nutti mokkoraa jira karaa hundaanuu akkaataa itti nama ummata kanatti wanni iyyuu lafarraa dhabamsiisuu mokkoraa jira jechuudha hordoftoota keenya waan taateef ammaan tana inshallah gaamee rabbiin nuuf halaafisu ummata kana barbaadu qabna isin jechuu barbaadee hordoftoota keenya Yusuf gaamee viidiyoo itti aantu waan inni irra ga'us kan walumaan ilaallu ta'a maashoon faanis gana dhufanii yeroo isaan dhufaniis viidiyoo kan isin maru ta'a hordoftoota keenya hammasittu nafaana tura haasawallee isin dheeradhee anilleen ammaan dhufee hanga viidiyoo itti aantu walitti chaanutti nafaana tura